Hooggantootni bulchiinsa magaalaa Finfinnee raawwii karoora magaalattii bara 2015 magaalaa Adaamaatti gamaggamuu eegalaniiru. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee gabaasa raawwii hojii bara 2015 dhiyeessaniiru. Tajaajila si'ataa kennuu, gurmaa'insaa fi hojimaata dhaabbilee fooyyessuun hojiilee bara baajetichaatti xiyyeeffannoon hojjetaman ta'uu kantiibaa Adaanech kaasaniiru. Hooggansi kaayyoo fi raawwii wal fakkaatu akka qabaatuufis hojii bal'aan hojjetameera jedhan. የፓርቲና የመንግስት ስራን ሳናደበላልቅ ነገር ግን አቀናይተን አናበን ተቋም እየገነባን እንስራ። hojiin paartii fi mootummaa wal keessa osoo hin makin garuu ammoo qindeessinee haa hojjennu. Hojii mootummaa hojjechuu fi sirna ijaaruun hojii keenya ijoo haa ta'u jennee hojii hojjetameen bara bajataa fooyya'insi itti mul'ateeti jira. Bara yaadaa fi kaayyoo wal fakkaatu itti ijaarreedha. Keessattuu sabaa fi namummaadhaan wal dhiibuun kan itti hir'ateedha. Namni hojii isaatiin gamagamama. Kun ammoo bu'aa argamsiisaati jira. Raawwii waliigalaa bara baajatichaas 89 ta'uu kantiibaa Adaanech ibsaniiru. Nageenya fi tasgabbii magaalaa Finfinnee mirkaneessuu fi piroojektota misoomaa rakkoo hawaasaa furan 5,300 ol kan xumuraman ta'uu eeran. በፕላን ኮሚሽን አመቱ መጀመሪያ ላይ በተስማማንበት መለኪያ መሰረት safartuu koomishiniin pilaanii kaa'een jalqaba bara bajataa irratti wantoota irratti waliigallee irratti hundaa'uudhaan karoora keenya waliigala 89 raawwatameeti jira. Keessattuu nageenya magaalaa keenyaa eegsisuu keessatti rakkoon nageenyaa hedduun nu marsanii turanis nageenya magaalaa keenyaa mirkaneessuu danda'ameeti jira. Piroojektota 5,300 ol ijaarsisuun xumurreeti jira. Misooma uummataatiif gara birrii biiliyoona 60 baasii taasisuudhaan rakkoon hawaasaa akka furamuuf hojjetameeti jira. Dhiibbaa jireenya jiraattota magaalattii furuuf birrii biiliyoona 8 ol deeggarsa addaa taasisuun damee geejjibaa, shamattoota fi hojiin barattootaaf nyaata dhiyeessuu kan hojjetame ta'uu kantiibaa Adaanech himaniiru. Bara baajetichaatti rakkoo hojii dhabdummaa furuuf lammiilee miiliyoona walakkaaf carraan hojii kan uumame ta'us dubbataniiru. ከ8 ቢሊዮን ብር በላይ ወስነን የህዝባችን የኑሮ ጫና መቃለል አለበት ብለን የሰራናቸው ስራዎችም ውጤታማ እንደሆኑ ያሳያሉ። dhiibbaa jireenyaa lammiilee furuudhaaf birrii biiliyoona 8 ol murteessuun hojii hojjetameen bu'aan argameeti jira. Hojii deeggarsaa addaa taasifameen damee geejjibaa, fayyaa, shammattootaa fi nyaata barattootaa irratti taasifameen rakkoolee turan darbuun danda'ameeti jira. Namoota miiliyoona walakkaafis carraa hojii uumneeti jira. Bara baajetichaatti hojii bal'aan hojjetamus ammallee gaaffii hawaasaa deebii barbaadan akka jiran kantiibaa Adaanech addeessaniiru. Kenniinsa tajaajilaa irratti hojimaanni badaa mul'achuu fi gabaasni sobaa qormaatilee bulchiinsa magaalattii ሙደተን ተው ከንቲባ አዳነች ገባሳ ኢሳኔን ሄረኒሩ የሰራናቸው ስራዎች ሲስተምን ጠብቀው አሰራርን ጠብቀው ሰራተኛው ሙሉ አቅሙን ተሳትፎባቸውና hojileen hojjetaman tooftaa fi hojimaata eeganiiti. Hojjetaan humnaa fi dandeettii guutuun hojjetee hoo jennee yoo gaafanne ammas hedduutu nu hafa. Dhaabbilee hin ijaarre. Maaliif uummanni bakka hundatti dararama? Itti yaadanii uummata dararuun, hojii duubatti harkisuun, hatattamaan murteessuu dhabuun, matta'aa fudhachuun hanni tajaajila keenya keessatti gufuulee olaanoodha. Ammas hawaasa tajaajilaaf nu bira dhufe yeroo dararamu ni arkina. Maaliif kana akkuma hojiilee misoomaatti jijjiiruun kadadhabame gufuun biroo gabaasni sobaa nu rakkisaati jira. Kana gara qulqulleessuutti galaati jira.